anillee yeroo dheeraa fi waggoota dheeraa duradha kanan kitaaba addaan kutee biyyarraa bahe. Sababni an biyyarraa baheefis quraana qara'ee ergan xumuree booda kitaaba deemee ergan yeroo dheeraa qara'ee booda hanqina qabuuf hanqina maallaqaa ittiin barachuu maallaqan ittiin baradhu waan an dhabeef jechan san addaan kutee maallaqa barbaacha biyyarraa bahe. Maallaqa barbaada biyyarraa ba'ullee garuu maallaqa san akkam fedhetti argachuu hin dandeenye. Carraan kan koo mukkuramaa ta'e sanattis immoo hin gaabbine. Wanti hundiyyuu waan rabbi namaa qoode waan ta'eef mukkuramuunis immoo sunnaa waan ta'eef sun waan na gaabbisiisu hin qabu. Ammas immoo yoo furmaanni gama sana argachuu dhabame rabbi irratti hirkadhee waan gama biraa dhiisee gama kitaaba qara'uutti deebi'aa jechuudha. Yoo rabbi na gargaare markata sana keessatti deebi'ee kitaaba kan kiyya qara'aa namoota quraana qara'an immoo quraana qaraasisaa akkasittiin jireenya koo kan itti fufutaa jechuudha. Haga rabbi biyya kana keessaa yookaan gara tokkotti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya nagaan kiyya inni kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabuun isiniin jedha. Egaan hordoftoota kiyyaa yeroo dheeraaf isinirraa tureen jira. Walirkaa banneerraa. Akkasumas namoonni hedduun gama hedduudhaan naa bilbiltanii naa barreessitanii sagalee adda addaatiin maalirra geesseetta maaliif baddee ni qabamte moo maaliif viidiyoo waraabuu dhiisettanii yeroo dheeraa fi nagaafachaa turtanii. Inshallah ani haga yoonaatti garuu homaayyuun taane hin qabamne nagaama kiyyan jira. Garuu as deebi'ee isinitti dubbachuu fi naan mijanne haalli ani keessa jiru baay'ee waan naaf mijataniif kanaafan as deebi'ee isin faana dubbachuu dadhabee akkasumas bakka deemee ture yeroo dheeraadhaaf ni beektu asii abdii bira deemee abdii wajjiniin yeroo ijoolleen gaara jiran isaan tumsina jennee yaada dheeraa waliin karoorsinee osoo waa meeqa ta'arru jarri gara manaatti deebi'anii sana booda jechuudha dhiisnee manatti hafne abdii wajjin erga achi turrees immoo haalli achi jiraachuu kun baay'ee waan natti cimee fi namoota tokko tokko jechuudha keessoodhaan isinitti himeen jira akkaataan itti of duuba deebi'ee jiru jechuudha. Dhokadheetan deebi'e maaliin dhokadhe tokkoffaa biyya kana keessatti qabaan baay'ee ijoollee Oromootti jabaateera. Halkanii fi guyyaa xiyyeeffatanii ijoollee Oromoo funaanaa jiru. Qabamee jennaan immoo asii akka tasaa yoom kanan qabamu ta'e asii bishaan bahara biratti na darbuu jechuudha. Magaalaa kana keessa achi ol deebi'uun immoo ammas karaan hin jiru cufaadha. Ol deebi'uun ammas maallaqa guddaa nama barbaachisaa. Kanaaf hunduma isaa sodaadheetan isinirraa callisee viidiyoo tokkos waraabuu dhiisee akkasumatti kophaa kiyya jiraachaa ture jechuudha. Abdii bira ergan deemee achi ture dhugaa dubbachuu fi ammanni beekutti waan an argallee hin qabu garuu qalbiin kiyya waan baay'ee na shakkaa ture. Namoonni hedduunis immoo abdii namanini abdiin yookaan diinatti si kennuu fi yookaanis immoo maallaqa guddaa argatee jennaani hin beekamu diinatti si kenna akkuma warra kaleessaa jettanii namoonni baay'een keessan maqaa keessanii waamu tokko tokkooni hundumti keessaniyyuu galatoomaa waan akkasitti na faana taatanii na hordofaa na gargaaraa turtaniif baay'een isin galatoomfadha. Egaan ergan achi tureedhee guyyaa muraasa bubbulee ka'eetan callisee achi ofirra garagalee jechuudha. Deebi'uun kiyyaanii har'a miti qaata tureera. Garuu ba'ee viidiyoodhaan dubbachuu hin dandeenye. Egaan inshallah amma yoo rabbi jedhee achirraa ergan deebi'eeti mucaa Oromoo tokko immoo kunoo asii argadheen asuma dhiyoodha jechuudha. Isa wajjiniin dhufee nagaa koo isinitti dhaammachuu dhufeera. Yoo rabbi jedhee inshallah kana booda immoo haala adeemsa keenyaa hundumayyuu isin hubachiisaa deemna yoo rabbi jedhee. Amma as keessatti qabaan waan jabaatee jiruu fi ijoolleen hedduun biraa qabamanii as yaadanitti gadi guuramaa jiru. As keessatti halkanii guyyaa xiyyeeffatanii gola hunda keessatti funaanaa jiru. Kana jala miliquuf jecha haga qilleensi kun darbutti jedheetan callisee dhokadhee ta'aa ture jechuudha. Haala mijataa keessan turre kanaafan isinirraa ture. Akkasumas immoo deebii keessan tokko tokkoon deebisuun naaf hin danda'amu. Namoota hedduudha kan naa barreessu, kan naa bilbilu, kan sagalee naaf qabu tokko tokkoon waliin ga'uu hin danda'u. Maaliif konnekshinii gahaallee hin qabu. Haala ani keessa jiru baay'ee mijataa miti. Kanaaf gaa inshallah har'a immoo kunoo
obboleessa kiyya tokko bira dhufeen jira kun akkuma argaa jirtan maqaan isaa Muhammad jedhama inshallah kana booda immoo haala sochii keenya hundumayyuu isa faana waliin taane isin biraan ga'uuf adeemna yoo rabbi nu gargaare kana booda innis immoo akkasuma dhiibbaa ijoollee Oromoo irratti as keessatti ta'uu fi akkasuma ijoollee keenya sanaaf illee gargaarsa waliin akka goonu kana booda immoo yoo danda'ametti gara kanaan isa kana wajjin itti yaaduudhaaf jenna yoo rabbi nu gargaaree jedhee asumaani isa wajjinis wal bara mee innis immoo nagaa sinaa gaafatu salaamata gaafadhu mee jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota elo baga nagaa noo idan isin jecha aranta nagaa inilleen jechuudha akkasuma deema nabira dhufe garuu walumaan jirra akkasumatti egaa akkuma nama tokkotti jechuudha akkuma inni yaada inni kaasatti dhofannee jechuudha biyya tana keessatti rakkoo meeqa obsine jiraatutti jirra inshallah kan hundaa'u rabbiin nu haa gargaaru nu waliin haa dhaabbatu namni keenya hedduu baay'ee takka jechuudha as keessatti rakkataa jira inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu akkasitti yoo rabbiin jeegaa waan hundaafuu nutis gaarraan tana innillee na biratti argame inshallah waamee jiru ulii wajjin jirra yaada keenya inshallah guyyaadhaan dhufne isinitti ibsanna akkasitti inshallah wajjin jiraan isinin Oromootiya mega anarraaf gaagaru keessumaadha maqaan kiyya akkuma garteen naqaasee Muhammad Ahmad Nanjaane akkasitti inshallah ulii bal'inaan walitti deemnaan jaangama kiyyaan inshallah yoo rabbi jedhee kana booda gaa nama kana wajjin immoo mee adeemsi jalqabuuf jenna yoo rabbi nu gargaare namni kunis nama barataadha barataa yoo isiniin jedhu nama barnoota markata keessatti hirmaatee qooda fudhataa jiruudha nama quraana karaa jiru jechuudha garuu barnoota kana immoo kan inni jalqabes yeroo dhihoodha haa ta'u malee sababni inni irraa ka'ee gara barnootaatti dhufeef maal akka ta'es natti dubbataa ture maaliifi dhiibbaadhuma ijoollee keenyaas keessatti asirratti ta'aa ture wal qabatee namoota as keessatti siriidhaan miidhamaniin wal qabatee isaan irraa fakkeenya fudhateeti warri siriin itti godhamaa ture akkamittiin akka dararamaa turan anis immoo gaafa achi keessaa hirmaannaa qabu akkamitti akkan sirii kana damdamataa turee fi maqaa rabbiitiin qur'aana rabbii qara'ee akkaataan ittiin sirii ofirraa deebisaa ture jechuudha sana quba qaba na hordofaa ture jechuudha deemsa kiyya kana dura akkasitti yeroo deemnee walitti dhufnee jennu ati nama akkasiiti miti jedhee na wajjin haasa'uu jalqabe anis akkasii jedheen himeef kana booda anis si hordofaan ture adeemsa kee hundayyuu quban qaba kaleessa naan jedhe akkami ati yeroo ammaa kanatti barnoota quraanaa barattee taa'eedheen gaafadheen ani bakka hundattiyyuu akkan gama sooshaal miidiyaa biraatiin sochii adda addaa sobee argisiisu sanaa miti akka sana miti haalli adeemsi kiyya bakka maratti iyyuu jechuudha kanan irratti xiyyeeffadhu waa hubachuu waa barachuu namni waa barate kufeen kufu akkuma argaa turtan jechuudha quraana rabbii qabannee gaafa gaara sana keessatti rakkoo hedduu keessummeessaa turre achi keessaa gallu nagaadhaan manatti deebinee tasgabboofnee gaafa jennu sana booda erga siirii nurraa fagaatte jennee nuti nagaa arganneerra erga jenneeti jeequmsi ijoolleetti deebi'ee jechuudha anachirraa deemee fagaadha jechuudha ani aga yoonaatti deebi'ee jara arguu hin dandeenye jarris immoo wanti sun ammayyuu irraan dhaabbanne jechuudha osoo immoo ammas walitti naannofne akkuma gaafa sana maqaa rabbii qabannee injifanne har'as immoo silaa maqaa rabbiitiin inuma injifanna turre ammas immoo yoo rabbi nu gargaaree jedhee inshaallah waliin jirra inni kunis nama barataa jiru waan ta'eefi anis muuxannoo qabu hundumaayyuu isaa dabarsee waan rabbi na barsiises hundumaayyuu isaafis qoodee inshallah isa waliin akkasumas immoo markata keessatti barataa jiru qaba markatni kun markata yeroo dheeraa hunda'aa jirudha as keessatti nuti fakkeenyaaf qooda fudhachuu qabna inshallah yoo rabbi nu gargaare markata kana akka inni beekamu gochuuf maqaa markata kana maqaa ustaada markata kana barsiisuu waliin fuulduratti kan isinii qabannee dhufu nu ta'a yoo rabbi nu gargaaree jedhe inshallah maaliifi karaan ittiin islaamummaa dagaagsinu yookaan islaamummaa babal'isuu dandeenyu karaa hedduutu jira tokkoo fi lama miti kanneen akka ulamoota bira dhaabbachuu gargaaruu kanneen akka madrasaa ijaaruu kanneen akka darasoota gargaaruu kanneen akka masjiida ijaaruu wantoota akkasiitiin bakka kamittiyyuu namoota quraana qara'anu jajjabeessuudhaan
karaa baay'eetu jira jechuudha karaan ittiin islaamummaa kana babal'isuu fi guddisuu dandeenya. Kanaaf inshaallah beeksisa markaza sanaa fi maqaa ustaaza sanaa wajjin fuulduratti kan isin biraan geenyu ta'a. Lakkoofsa bilbilaa keenya hundumaayyuu kan isiniif keenyu ta'a. Kana irratti waa hundayyuu jechuudha kan isin biraan geenyu ta'a fuulduratti. Akkasumas barnoota keenya qaamaanis aga dandeenyu Muhammad waliin wal barsiisuuf qophiidha. Akkasumas immoo markaza keessattis wal faana taane anillee yeroo dheeraa fi waggoota dheeraa duradha kanan kitaaba addaan kutee biyyarraa bahe. Sababni an biyyarraa baheefis quraana qara'ee ergan xumuree booda kitaaba deemee ergan yeroo dheeraa qara'ee booda hanqina qabuuf hanqina maallaqaa ittiin barachuu maallaqan ittiin baradhu waan an dhabeef jechan san addaan kutee maallaqa barbaacha biyyarraa bahe. Maallaqa barbaada biyyarraa ba'ullee garuu maallaqa san akkam fedhetti argachuu hin dandeenye. Carraan kan koo mokkuramaa ta'e sanattis immoo hin gaabbine. Wanti hundiyyuu waan rabbi namaa qoode waan ta'eef mokkuramuunis immoo sunnaa waan ta'eef sun waan na gaabbisiisu hin qabu. Ammas immoo yoo furmaanni gama sana argachuu dhabame rabbi irratti hirkadhee waan gama biraa dhiisee gama kitaaba qara'uutti deebi'aa jechuudha. Yoo rabbi na gargaare markaza sana keessatti deebi'ee kitaaba kan kiyya qara'aa namoota quraana qara'an immoo quraana qaraasisaa akkasittiin jireenya koo kan itti fufu ta'a jechuudha. Haga rabbi biyya kana keessaa yookaan gara tokkotti na baasutti. Inshaallah kanaaf iyyuu kabajamtoota kiyyaa hordoftoota kiyya isiniin jaalladha isiniin kabajaa akkuma kaleessa wal beeknu akkuma kaleessa kabaja naaf qabdan jaalala naaf qabdan anis yoomillee kabajaa fi jaalalan isinii qaba. Inshaallah kana boodas immoo haga yoomittuu kan wal faana turu ta'a. Maalirra akka geenyes immoo walii himaa deemna. Bakka hundatti iyyuu immoo waliif himuu wal barsiisuu wal yaadachiisuu kan qabnu quraana qara'uu qaba namni kamiyyuu. Ilaa bakkuma quraanni jiru kanatti siiriin akka laayyootitti itti galtee manan taatu manan godhattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota quraana baranne bakka maratti laphee majaraa kana keessa mana godhattee keessa jiraatti. Jinnoonni siiriidhaan wal qabattee jechuudha. Jarri wasaasaa wal gargaaranii deemu. Kan jarri irratti xiyyeeffatanu nama rabbitti amane dogoggorsuu nama quraana qara'u dogoggorsuu nama waan khayrii yaadu harkaa gatu hamaa namatti yaadu waan akkasii kanadha jechuudha hojiin jaraa. Kanaaf namoota tattaaffatanutti jajjabaatu jechuudha. Namoota tattaaffatan irratti miidhaa geggeessisuuf jabaatu akkuma quba qabdan jechuudha. Yusuf faa ni beektu, Hiriyaa faa ni beektu, Suleyman faa ni beektu, Liinaa faa namoota hedduu ni beektu. Kanaaf kana booda inshaallah yoo rabbi jedhee harka tokkoon quraana baadhannee harka tokkoon kitaaba baadhanneetu inshaallah du'aayis rabbiin kadhataa waliin fuulduratti kana deemnu ta'a. Inshaallah oduu birootiin fuulduratti bal'inaa walitti deebinaa nagaan nuuf tura.